Fakkeenyuma tokko isaanuma keessaa taayee danda'an kaasa. Taayee danda'a hiriyyaa kiyya ture. Har'a reefi dubbadha. Nama garaa waliillee turree jechuudha. Mana hidhaatti illee waliin turreera. Waa tokkoon itti himaa ture yeroo sana. Waraana taanaa jennee yeroo deemaa ture. Yoo waa dubbatta ta'e, waan dubbattu sana waan ittiin tiksitu qabaachuu qabdaan jechaa ture. Taayyeen kaleessa waraana bilisummaa Oromoo akka bulguutti dhiyeessaa ture. Gaachana isaatii ta'uu waan danda'u ture jechuudha. Har'a immoo ka'eetu bulguun eenyu akka ta'e gaafa hubatu otoo ijaarsa tokkoyyuu waan isa tokko ittisu tokkoyyuu maal afaan qabaatiin bulguu arrabsee jechuudha. Bulguun sun isa nyaate. Oromoof wanti an jechuu barbaadu yoo waa jechuu barbaadda ta'e waan ittiin of ittistu qabaadha. Oromoon rakkoonsaa ishee kana. Ijaaramuu jechuun nama 50 walitti dhufuu jechuu qofa miti. Namni 50 walitti dhufu kun fakkeenya tokko nuti akkatti deebinee biyyatti galle yoon kaase Oromoo akka kaleessaa miti kan ijaarreeru. Ijaaramee nama 50 ta'ee ijaaramee buusii wayii buusuu qofaa osoo hin taane bakka ijaarametti dubbatee nama amansiisuu, lubbuu namaa karaa dabarsuu, nama waajira wayii keessaa qabaachuu, nama daandii wayii irraa qabaachuu, nama bakka tokkotti waa murtii kennuu danda'u qabaachuu ijaaramuu jechuun akkasi. Dubbattee nama amansiisuu jechuun akkasi. Oromoo akkasitti ijaarametu jiraa fi kiiloomeetira 1000 meeqa nagaan baanee nagaan gal. Ijaarsi Oromoo dubbachuu qofaa miti. Hacaaluun onneerraa sirbee onneerraa dubbate. Ofiisaa qofa bakka of bu'eetiniin akkas godhe malee ijaaramee waa lafa hin jiru. Habashoota tokko yoo ta'e yoo sirbee waa godhe dudduubeerraa waa qabu ijaaramaniif. Yoo inni tokko waa dubbatee waa ta'e ammuma waa jijjiiruu jechuudha. Iskindir Naggaa yeroo tokko Gojjam keessatti qabamee daqiiqaatti hiikame. Hidhuu sodaatanii jechuudha. Of qofaa bakka hin buune waan bakka bu'e sana warri bakka isa bakka kooti naa bu'e jedhu jala jiru. Battee Urgeessaa ajjeefamee calleedhaan batteen ofumaa iyyaa turee jiru. Uummanni Oromoo silaa inni iyyee fi nama kootii jedhee onneeffatee hin kaaneefi. Hacaaluunis akkasitti du'e, daadhiinis akkasitti du'e. Oromoon osoo waan ijaarratiin, osoo waa hin qabaatiin qophaa ofiisaa inni du'u kuni bishingaa hedduu keessaa qophaa daraarte simbirri nyaattu. Qaroo ishee qophaa ishee waa hubatte daftee jaamtu. Akkasittiin ta'uu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo wanti inni argis kana. Wanti inni wal gurmeesse, wanti inni irree qabaachuu fi qawwee kaasuuf murteeffates kanaadha. Qophaa dhaabbatanii akka sangoota burree sana dabaree nyaatamuurra. Waan fakkeenyuma tokko isaanuma keessaa taayee danda'an kaasa. Taayee danda'a hiriyyaa kiyya ture. Har'a reefi dubbadha. Nama garaa waliillee turree jechuudha. Mana hidhaatti illee waliin turreera. Waa tokkoon itti himaa ture yeroo sana.